harkan keessa sa'aatii 10 tambaa mana kooti. Naa darbaa laata jedheen. Naa darbaa laata jedheen halkan ba'a. Dhugaa waaqa 10 tambaan siin jedhu qorra keessa. Yoo ganama bahe malee immoo sa'aatii 2 sa'aatii 3 toon bahe kuma waan naa ta'u waan nan argadhu qaba. Birrii 20 argadhe hiika naa taate. Amma sa'aatii tokko walakkaatti hojjedheeni ishiidhaan immoo ijoollee kootii buskuutii deebiin godhee gaggeessa. Kun Abdiisaa Nagaroo Amboorraatiin umriin waggaa 70 barii obboroo osoo simbirri weedduu ganamaan qopheeffatiin wayita namni hedduun siree hoo'ifatee kurruufum osoo urjiileen samii man'ee isaaniitti hin dacha'in osoo aduunis ifa ishee laachuun eegaliin hirribaa dammaqee ol jedhaam barii lafaa dursee ka'uun isaaf bartee guyya guyyaatiin kadhaa waaqaaf yookaan ispoortiif miti dirqama jiruutu sarraffisne umurii waggaa 70 namni qorra ganamaa irraa dandamatee obboroodhaan hojiif ka'uu danda'aa lafee fi dhukni dadhaban dammaqu simbirrootaan dura akkamiin lafa ejjechuu danda'u. Abdiisaan qorra bariitiin raadiyoo isaa dhaggeeffachaa gara buufata konkolaataa Amboo deemaam imaltoota buufata